Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube Gaashootek. Maatii waatiin alaamanni hunduu nagaadha. Har'a chaanaalii YouTube irratti kan isinitti agarsiisuu barbaade teekinooloojii haaraa. Isin akkamittiin footoo gara barreeffamaatti jiru dandeessan yogguu ta'u, teekinooloojii haaraa kana maal akka ta'e isaa waliin ilaalla. Yeroo ammaa kana teekinooloojiin otuma deemuu baallee baasee nu fudhatee deemuu barbaadaa jiranitti fakkaata. Maaliif yoo jettan teekinooloojiin yeroo ammaa kana baay'inaan babal'ate, sammuu namaas akkuma kanaan deddeeme. Har'a garuu teekinooloojii akka galaanaa baay'ee sana keessaa waan amma turii keessaan keenya tokko isinitti agarsiisa. Garuu baay'ee kan itti gammaddanidha. Maal akka ta'e isaa walumaan haa ilaallu. Innis maalidha? Barreeffama footoo yoo kaastanii jettanii barreeffamni sun gara footoon suni gara barreeffamaatti isin jijjiiruu danda'a. Barreeffama sana fuutanii gara mataa keessatti jijjiiruu dandeessu. Fakkeenyaaf kitaabota garaa footoo kaastanii yoo jettanii footoo kaastan sana immoo deeftanii gara barreeffama mataa keessatti jijjiiruu dandeessu. Akkamitti akka ta'e isaa gara isaatti dabarsisanitti agarsiisa. Jalqaba maal gootu? Play Store keessan erga kanatti bantanii booda maal gootu? Text scanner jettanii barreessitu. Text scanner jettanii akkanatti barreessitanii search gootu. Ergasii akkanaan barbaadee isinii fida jechuudha. Gosoota baay'ee qaba text scanner kan jedhu, garuu application inni sirriin text scanner isa jedhu tii gararaan jiraatee scan text kan jedhu kanadha. Karaa gadiirra kan jedhu kana bakka kanatti buutanii install godhachuu dandeessu. Ani kana dura daawunloodii godhee install waan godhee jiruuf isin garuu daawunloodii gootanii silkii keessan irratti install gochuu dandeessu. Ergasii booda bannee waliin ilaalla. Appilikeeshiniin kun maal akka ta'e isa. Appilikeeshinii kana erga akkanaan bantanii booda maal gootu? Bakka faayila qabdan keessa deemtanii yookiin faayil manaajarii yookiin gaalarii keessan keessaati footoo kana dura kaastanii kitaabolee garaa sana fiddanii akka inni iskaanii gootu ajajju. Barreeffama naan qabu keessaa fakkeenyaaf isinitti agarsiisuudhaaf silkii koorraatii footoo maxaafota garaa irraa argan kaasee booda akka kanatti tekstii sana naa fida. Ergasii booda maal jedha? Gara gadii kanarra crop jedheera, karaa gadii taanee kan jiru scan jedha. Bakka scan jedhu kanatti buutanii imejii yookaan footoo sana scan. Ergasii akka kanatti footoon sun jijjiirama jechuudha. Amma kitaaba garaa irraa inni kaasee jedhu suni amma maal ta'ee gara barreeffamaatti deebi'e jechuudha. Footoon suni gara barreeffamaatti deebi'ee jira jechuudha. Amma akka barbaadetti barreeffamoota kana keessaa warrootaan barbaachisu keessaa balleessuu ni danda'a. Yaadaan qabu immoo itti dabalee barreessuu ni danda'a jechuudha. Akka mataa kootii godhee barreessuu ni danda'a. Akka kanaan baay'ee nu fayyada jechuudha. Kanaafuu kitaabota garaa dubbisuu barbaadanii yeroo isin hin ga'oo ta'e footoo kaafattanii akka kanatti deebistanii gara kan mataa keessanitti jijjiiruu dandeessu. Lammataan immoo miidiyaalee garaa irraa amma kan akka Facebook irraa yoo kaastanii jettanii screenshot faa gootanii yoo daawunloodii gootanii gara kan mataa keessanitti jijjiiruu barbaaddan akka ammaa kanaan deemsa ammaa kanaan fayyadamtanii gara mataa keessanitti jijjiiruu dandeessu. Fakkeenyaaf barreeffama asirra jiru kana lama itti daddabaluu nan danda'a, irraa balleessuus nan danda'a. Barreeffama kana bakka text scanner text scanner jedhu kana jira waan ta'eef isa kana maal goona gara wordiitti jijjiiruudhaaf ergasii booda print goone yookiin immoo gara maxaafota garaa garaatti jijjiiruu dandeenya. Kanaafuu maal goona tuqaa sadan gubbaa jiru kanatti erga buune booda kooppii goona barreeffama kana ergasii as keessaa baane WP Office kan jettu kana banattu yookiin warri hin qabne daawunloodii godhattanii ergasii booda barreeffama ammaa kana finnee asitti paste goona jechuudha. Ergasii booda maal godha? Barreeffama ammaa kana as kana fideen bakka Word Office jedhu kanatti fideen paste godha.
ergasii gara kan mataa kootiitti naa jijjiirame jechuudha. Kana booda print gochuus dandeessu, wanta barbaadan itti dabaltanii yookiin immoo silkii keessan irratti dubbisuu dandeessu jechuudha. Akka duraanii isin rakkisuu hin danda'u, jala sararuu dandeessu, akkaataa kan mataa keessanitti waan isin fayyade itti dabaltanii irraa hir'istanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kana fakkaataa waan har'a isinitti agarsiise kanatti akka gammaddan abdadha. Kanaafuu chaanaalii YouTube Gaashoo Tech jedhu kana subscribe, like, share akkana gootanii jedha. Guddaa galatoomaa. Ciao.